qajeelfamoota milkoominaa jireenya gammachuu badhaadhinaa fi bu'aa gurguddaa fi milkiidhaan guutame jiraachuudhaaf bartee hojii barbaachisaa dursinee raawwachuu gabbifachuu qabna. Bartee hojii barbaachisaa dursanii raawwachuu kana namni kamiyyuu shaakalee amaleeffachuu ni danda'a. Wanta kamiyyuu caalaa hojii kee baay'ee barbaachisaa ta'eef dursa kennita taanan milkoominni kee shakkii hin qabu. Qajeelfamoota murteessoo ta'an tokko tokkoon yoo ilaallu, tokko gabatee karooraa qopheeffadhu. Wanta jireenya kee keessatti argachuu barbaaddu adda baafadhu. Waan barbaaddu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Utuu tarkaanfii hin eegalin dursii galmaa fi kaayyoo kee barreeffadhu. 2. Guyya guyyaatti dursii karoora baafadhu. Karoora waraqaa irratti barreeffadhu. Yeroo ati karoora baafachuu irratti dabarsitu yeroo raawwii hojichaaf si barbaachisu daqiiqaa 5 yookaan 10 siif hir'isa. 3. Dhimma yookaan hojii kamuu keessatti seera 80-20 jedhamu fayyadami. Wantoota ati hojjette keessaa parsentii 20 kan ta'an bu'aa ati argattuuf parsentii 20 gumaachuu danda'u. Kanaaf yeroo mara hojii kee gurguddoo gara olii parsentii 20 ta'an irratti xiyyeeffadhu yookiin hojiilee kee jireenya kee keessatti barbaachisoo ta'an baay'ee keessaa baay'ee barbaachisoo kan ta'an irratti xiyyeeffadhu akka jechuuti. 4. Bu'aalee tarkaanfii kee hordofanii dhufuu malan ilaalcha keessa galchi. Hojiiwwan kee baay'ee barbaachisoon kanneen jireenya kee irratti jijjiirama guddaa fiduu danda'an jechuudha. Wanta kamiyyuu caalaa hojiiwwan kanneen irratti fuulleeffadhu. 5. Hojiiwwan barbaachisoo hin taane hojjechuu dhiisuu bari. Wantoota hundumaa hojjechuu waan hin dandeenyeef hojiiwwan bu'aa gadi aanaa qaban dhiistee hojiiwwan bu'aa gurguddoo qaban irratti fuulleeffachuu qabda. 6. Tooftaa abbaa caadaa jedhamu kana walitti fufissaan fayyadami. Hojii otoo hin eegalin jalqaba wantoota hojjechuu qabdu tarreeffadhu. Achiin booda yeroo murtaa'eef qalbii kee sassaabbadhuuti hojiiwwan kanneen akkaataa barbaachisummaa isaaniitti duraa duuban tarreeffadhu. Achiin booda tartiiba isaanii eegii raawwadhu. 7. Bu'aa ijoo irratti xiyyeeffadhu. Dandeettiiwwanii fi wantoota hojii kee irraa bu'aa olaanaa argachuudhaaf si barbaachisan adda baafadhu. Achiin booda sirnaan irratti hojjedhu. 8. Seera 3tti fayyadami. Hojii kee keessaa wantoota yeroo sirnaan hojjette bu'aa argattuuf parsentii 90 gumaachan 3 fudhadhu. Achiin booda waan kamiyyuu caalaa wantoota 3 kana irratti xiyyeeffadhu. Kanaanis maatii kee fi jireenya dhuunfaa keetii yeroo ga'aa ni argata. 9. Utuu hin eegalin dursii sirriitti qophaa'i. Utuu hojii hin eegalin wantoota hojicha hojjechuuf si barbaachisan dursii qopheeffadhu. Barreeffamoota, odeeffannoolee, meeshaalee fi wantoota hojii keef si barbaachisan mara walitti qabadhu. 10. Zayitii barmeela tokko yeroo garagaraatti coccobsii buusi yookiin hojii suutaan hojjedhu akka jechuuti. Al tokko tarkaanfii tokko deddeebitee fudhachuudhaan hojii baay'ee guddaa fi walxaxaa ta'e raawwachuu ni dandeessa. 11. Dandeettiiwwan ijoo hojii kee raawwachuuf si barbaachisan yeroo yerootti fayyadamuudha. Yookiin dandeettiiwwan ijoo hojii kee raawwachuudhaaf si barbaachisan yeroo yerootti fooyyeffadhu. Dandeettiiwwan ijoo fi beekumsa hojii kee raawwachuuf si barbaachisan yoo qabaatte hojii kee yeroo gabaabaa keessatti akka gaariitti hojjechuu dandeessa. Waan ta'eef wanta hojjechuudhaaf dandeettii guddaa itti qabdu sirriitti xinxaalii adda baafadhu. Erga adda baafattee boodas yaada fi qalbii kee guutuudhaan wanta kana irratti fuulleeffadhu. 12. Gufuulee gurguddoo si mudachuu malan adda baafadhu. Gufuuwwan bakka ati amma jirtuu fi galma bira ga'uu barbaaddu gidduu jiran sirriitti xinxaalii adda baafadhu. Kanaanis gufuuwwan keessa keetii maddanii fi gufuu alaa si mudatan adda baafadhu. 13. Kaka'umsa keessa keetii finiinsi. Akka waan ji'a tokkoof bakka jireenya kee irraa fagaattee deemuuf jettuutti yaaduudhaan hojii kee baay'ee murteessaa ta'e xumurtee deemuudhaaf hojjedhu. 14. Wantoota si onnachiisan irratti xiyyeeffadhu.
Jireenya mataa kee ofuma keen to'adhu. Haala kamiyyuu keessa waan gaarii barbaadi. Furmaata irratti xiyyeeffadhu malee rakkoo irratti hin xiyyeeffatin. Haala kamiyyuu keessatti abdii fi amantii boru waan gaariin ni dhufa jedhu qabaadhu. 15. Teekinooloojiin gooftaa akka sirratti hin taanetti of eeggadhu. Garbummaa haraara teekinooloojii jalaa of baasi. Bilbilaaf kompiitara kee yeroo barbaachisaa ta'etti cufuu bari. 16. Qalbii kee sassaabbadhu. Wantoota yaadaaf qalbii kee hatuudhaan hojii eegalte akka hin xumurre si taasisan irraa fagaadhu. 17. Hojii guddaa tokko raawwachuudhaaf xixiqqeessii addaan qoqqoodi. Hojii baay'ee guddaa fi walxaxaa ta'e tokko hojjettee xumuruudhaaf hojicha xixiqqeessitee addaan qoqqooduu qabda. 18. Yeroo kee saganteeffadhu. Guyya guyyaatti sa'aatii yookaan yeroo wanta tokko itti raawwattu sirnaan saganteeffadhu. 19. Dharraa hojii tokko atattamaan xumuruu qabaadhu. Hojiiwwan kee ijoo ta'an atattamaan hojjechuu amaleeffadhu. Nama hojii isaa ariitiin akka gaariitti hojjetu ta'uun beekami. 20 yookiin isa dhumaa. Al tokkotti dhimma tokko irratti fuulleeffadhu. Wantoota hojjechuu qabdu akkaataa barbaachisummaa isaanitti duraa duuban tarreeffadhuutii battalumatti tarkaanfii eegali. Erga tarkaanfii eegaltee booda hanga hojicha guutummaa guututti xumurtutti addaan hin kutin. Qajeelfamni kun jireenya fi hojii keenya keessatti bu'aa guddaa argachuudhaaf baay'ee murteessaadha. Galatooma. An Abarraa Dabiseeti.